كجلات سعيدو مو إسنتو جلاتين إسنتو بيكا أنا مو سنتي ما إسني موت إلى جاكيت جلاتني سعيدو جباب سيو سنتي ما بيا نتجر بيا ربا خنا كيسا تنام حمام ربا تكي حمام ربا وكان كوشينا ربا كيسا نما نباس يجوا لو وري كوشينا ربا دليدن تكي أمو بيا نما كيس جتن على باسي في دور إيرات اللي دليدن دلجا كدوس كيسا فوق السيستم خرا جباب أكد دليجني دقيق أمراس كوف دليني دقيق إيه صار إيرات هيني أكنيانو وكان عمل ربا حمام القرآن وبازه سنين مثلا تلمام كيسا قالوا سنين قبدي قاب سبتة سعيدون akka nama sanaa jirutti sontiin dura yuutubaroota sanaatiif ha durirraa eegalee irra ilaa hanga ammatti illee ha dhufuu taa'ullee osoo hin fille ha asii bira kunnee ha Oromiyaa keessa jiruu fi ha biyyoota sharqalaa osoo kana keessa jiruu fi ha bakka biraa jirullee ha isatti hin haajamin hin jiru. Ha isaa dhiisee ha namaa dursutti namni hoggaa yeroo boqonnaa qabu ha namaa ni dalaga. Ammoo nama ha ifii dhiisee ha namaa dursu. Said malee hanga irratti warroonni isaa wajji yuutubaroonni biraa saboonni biraa ka'ee galan bakka Said hin jiran hedduu gurguddatanii jiran maaliif ka'ifii qofa itti fufanii kan namaa osoo hin je'in ammoo inni saba hiyyaaf jee namoota hedduu guddise nama keenyaa waa guddatee fagaate faa jira as deebee hin laalin ka'ifii xiqqaa osoo hin jenne guddaa dhalaa dhiira osoo hin jenne guyyaa guutuu halkan guutuu osoo kan namaa dalaguu bulee oolu jira. Ani hin danda'u fakkeenyaaf akkas godhuu. Hiyyaa hin danda'u kan namaa dalaguudhaa miti. Hiyya godhuu hin danda'u. Akkana akkas jedhanii himuun nama duraa badaa ofa isaa yoo akka kitaabatti barreesse yoo ta'e malee dhuguma rabbii sanitti. Nama isa hammeessu jiruuf dalagu jiru Sa'iidin argee. Isaa tolee sun isa arrabsaa isa hammeessaa isa raamtuu haasawaa calje akka nama dhageetti nama siif waa dalagu jiru. Sa'iidii jirachuu barbaadeeti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرون إيرا وجين توري إدو كانت تشالا يود أبداني جراتني لي يو بيلوف تاني جراتني لي نيات سينافو كينه يود إبو تاني جراتني لي بيشان سينافو كينه يود إبو تان نوكي سهنجر رويتشار وندافو جمر راجيتشو بربادتي تي أكن جمر سينجرا كاب جمتو تافردو كينيا كم جلك أبا جيتشو أكن جلك أمن سينجرا بربادتي kabajamtoota afurtoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira isinin jenna amma gara qophii iddoo kanatti dhufneetti akkuma jalqaba viidiyoo jalqaba irratti isin himuuf deemne san jechaadha baariin iddoo kanatti affeeree jechaadha qophiin kun maaliif akka qophaa'e eenyuuf akka qophaa'e kan dhugaa jirtu isinittis nama sapiraayiz ta'e kanaafillee himu yeroo takka baarii hamilee kennaafi. Akkas baar tottolchitee qulqulleessitee dhadhaa irra diddee zayitii jalaan diddee qophiin kun maaliif akka qophaa'e? Uummatas taa'u caalaa uummatas taa'u himtee jirta daawwattootaafillee saniifuu nama sapiraayiz goote kanaafillee himuu qabda siin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkasii qophiin teenya as geessee jirti. Mee Said osoo hin tottolchine dura Said ol ka'ee achumatti carraan isaaf kanna waan asitti walitti argamneef kana xiqqishoo nuu tilmaame yaada isarraa hin barbaada sanboodaaniin dubbadha. Mirgarraa waan eegalte? Sumarraa hin eegalatu. Akkana deema. Baay'ee tolee wanni qophooftaniif asitti na shakkisiistanii har'a kaameraallee waraabin jettee dhoggitanii. Ani hin beeku garuu har'a an akka shakkutti ammallee piraankii irra dalaguu jirtan jedhee yaada. Maaliif yoo jettan piraankiin dalaguu deemta ana teessistanii duraan kaameraallee anuma maraa haasa'illee ofii haasa'aa. Har'a booda viidiyoolee waraabin hin haasa'inillee jechuuf na fakkaate. Yaadni san na fakkaate. Ewa. Ammu aflamaan kun guutumatti piraankii irra dalaguuf yee shakkaan. Maaliif yoo jette kunoo kaameraallee marraa akkatti dhaabannee nullee naasofna nuyyuu dhugeenna amma booda mariin jechuumaa fi akkasii daawwattoota Sa'iidoon yaada kannate irraa haflaan irraa kun piraankuma irratti dalaguudhaaf
yookaan kaan kun viidiyoo na alattis waraabu jiranii haasa'u jiranii nutuu kana inni goonaa olii ati taayiidha waan ji'uu fi ina fakkaata jee akkasii miti arrumaa fi malee boru ka nurraa dubbatu ka bakka kana dhaabbatu ka bakka keenya hunda bu'ee haflaa jiru hunda irratti dubbatu seeyduma taha hedduu laffeesi arra nuti keeysaan isa hafuura fudhachiisuu fi hafuura isaanuu fudhatu ammoo akkumaan jalqaba isiniin jeetti seeydoo waa takka irraa quban qabu seeydoo haflaan keeti. Wanni haflaa sii gooneef jaartii si fuudhuu fi miti waan biraallee sii gooneetii miti waa hundaa ol rabbii gaditti si galatoonfachuu qofaa fi haflaan keeti. Ayyee galatooma maarree na galateeffatuu fi koomantii takkitti barreessanii galatoomin hin geetti. Haflaan maaliif barbaachise yookaan immoo bilbila illee geetti. Kanaan dura maaliif koflu fedha ilkaan kee lakkaa ufati miti. Laa adii galanni hin barbaachisu galanni haflaan akkanitti barbaachisu waa hundaafuu galatooma jedhan. Kanaaf maal jette? Haflaan ka'ee nu jette? Hamilee kennaa fi baarii yeroo takka. Kabajamtoota furdota keenyaa baariin baay'ee irra deddeebi'ee anis gara kiyyaan baay'ee galatoonfachuu barbaada. Isinis hordoftoonnis baarii yeroo takka ammas galateeffatanii irra deebi'an galateeffadhaan. Maaliifi akkuma jalqaba nu himee ture kabajamtoota furdota keenyaa akkuma jalqaba nu himee ture kabajamtoota furdota keenyaa qophiin kun dhibbaan dhibbatti kan qophaa'eef galateeffannaaf jedhee baar ati Saidoo galatoonfachuuf qophii kana goote nu ammoo si galatoonfannee jira. Sababni baariin galatoonfanneef inni ammoo Saidoo galatoonfachuudhaaf qophii kana qopheesse. Ana ammoo baariin baay'ee galatoonfadhaaf jechaadha. Namni galata namaa zabana kana keessattuu yeroo keenya kana keessatti jechaadha. Namni galata namaa yookaan bakka namaa qabu tokko baay'ee ibsuu hin danda'u. Yookaan ebaluun kun waan akkanaa naa ta'ee jira. Haa galatoomu bikka jedhu ebaluun kun bada bakka jedhutu irratti yaanii namni irratti xiyyeeffata jechaadha. Kana beekee mucaan kun waa wayii naa ta'ee jira. Waan inni naa ta'e kanallee himuu hin barbaadu. Waan addaa galata addaa wayii naa ta'ee jira. Galatoonfachuu qaba. Galata kana ammoo manatti yookaan sagantaa kiyya irratti hin galatoonfadhu. Qophii wayii irratti walagarree iddoo sanitti Saidoo galatoonfachuu qaba jedhee waadaa nuu seenee ture. Waadaa san guutee Saidoon galatoom jechuuf ammas irra deebi'ee baariin galatoom jechuun barbaada. Garanumaan kabajamtoota furdota keenya Saidoon illee nama haflaa akkanaa yookaan qophii akkanaa godhanii fi nama waa oole gaafa nama waa tola oolu san lakki namni sun galatoominaa naa jedhu qophii akkanaa naa qopheessuu danda'a jedhee osoo hin yaadin cal jedhee akkanumaan galata oolee fi nama galanni ati namaa oolte sun osoo ati ammaan namaa galata ta'ee jireettee osoo ati yaadin galata waan ati namaa oolte san galatoomsin jedhaniiti iddoo kanatti qophii kana fakkaatanii nama galataa waan si godhataniif jechaadha. Baga maddee siin jechuu barbaade. Baga maddee nuu jedhaan. Kana fakkaataa kabajamtoota furdota keenya baariin baay'ee galatoonfachuu barbaada. Maallaqa ofii dhangalaasee iddoo kana fakkaatu qabee isin iddoo kanatti kabajaadhaan waamee isinis kabajaadhaan galataaf yaani isinis kabajaadhaan iddoo kana dhufuu keessaniif isinis galatooma ofii keessaniif illee hamilee kenna. Dhugaa dubbachuudhaaf qophii kana kan midhaakse yaada isinii kenna dhugaadha. Qophii kana kan midhaakse baar duwwaa iddoo baar qopheesse duwwaa osoo hin ta'in isin galatooma yaada kiyya asumatti dhaabee kan waliin dachaan ta'a. Mee hordoftoota keessaa yaada qabna waan jedhaniif carraa hordoftoota kennee waliin dachaan. Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta bahar ammoo nullee boonsee nutullee maqaa godhee xiqqashoo muduraa illee jirjiree bahar akkanan turre akki duraan marii itti qabnulleen ammoo waan takka wanni itti na yaadachiise aboo osoo arra boru jennuuti feenu amri rabbii dhuftee duunaa
fedhu haalli rabbi wal biraa fagaannaa fedhu Sa'iid Haajimee biyya biraatii deemna ammoo ta fuulduraattis inshaallah ni teenyaa fi kan akkana goonee je'eetiti nu araarse utuu bahar nu duraa jirjireechuuf hin jaa Sa'iid ammoo akka kunuutti xiqqaata jechuu barbaadeeti akka kun itti xiqqaata dhuguma rabbii sanitti hagana ralee sitti hin dheeressu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asumaan yaada dabalataa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo ammaan tana keessatti yeroo namni tafii dhundhumarra kaatee tanamaa taakkuurra kaa'u keessatti obbo Adaamaatuuf Sa'iid keenya rabbiin wajjin nuuf haa galatoomu. Akkanaallee rabbiin bakka nu haa buusuun isiniin jedha. Dursee Sa'iid baga rabbi nuuf keenya si godhe. Akkuma beekamu yuutubaroonni biyya Yemanii fi biyya alaa jirtanillee namni chaayineela wayita nama jalaa cufame namaaf sirreessu Sa'iid malee hin jiru. Namni amanee imeelaa paaswoordii waa hunda isatti erga. Kanaafuu takka balleessee hin beeku tolcheetuma kanaafi kanaafuu Sa'iid baga keenya tahee galatoomii kana caalallee inshaallah ni guddataa bakka guddaa geessa jennee si hawwina. Hajji mana tokko galanii saniif na dhiise. Wallahi duraan dursee Sa'iidoon wallahi abbaa yuutuubaroota Oromootaa jedhama. Warri as keessa taa'ee warri bakkuma jiran warri afaan Oromoo jechuudha. Nama baay'eetu harka biraa qaba. Nama baay'eetu isa amanee dhuguma osoo beekuu iyyuu dandeenye nufaa namni nu shakka nutti hin kennu. Osuma beekayyoo itti kakatu taate iyyuu namni nutti hin kennu jechuudha. Paaswoordii fannaa. Sa'iidoo ammoo akkanatti amananii abbaa yuutuubarootaa ta'uu isaatiif abbaa innis amantii qabaas ammas ammoo itti cinqamee namaaf rizqii inni irraa argatu wanni kun yuutuubni kun rizqiidha jedhee akkuma kofiitti itti cinqamee nama hundaaf itti banee sirreessee waan silaa sirraa usanillee itti kennuun innis ammoo namarraa waa argadhaa namni naa galatoomfatu osoo hin ta'in ammoo inni immoo galata namarraa hin barbaanne rabbumarraa barbaadeera. Rizqii namaa yoo bal'ise rizqii tiyya bal'ataa itti yaadeeti. Kanaaf ammoo galanni ammoo anka galata namaa irratti hin galatoomfadhu baariin ammoo waan haflaa isaa gooteef ati galatoomi. Kanaaf ammoo gara hajjiitti dabarse. Isinuu xumurtanii jirtan jechuudha galatoomaadha yaadni keessan baay'ee yaada fudhatama qabu. Anillee wanti jechuu barbaade Sa'iid nu hunda biraa yuutuubaroota Yaman qofa osoo hin taane yuutuubaroota iddoo biraatti argaman irraa oolmaa guddaa nurraa qabda baay'ee galatoomsi isin jechaa jechuudha. Ittaan sun ammoo baarillee baay'ee tokko nu galatoomii isa kana haflaa gootee fi iddoo kanatti nu hunda nu affeeruu akkeetiif baay'ee galatoomii kabajamee isin jedha. Warroonni si boodaan dhufnu illee nutillee inshaallah haaruu kana itti fufna isin jedha. Ani duraan Sa'iid kana nama tokkotti ijoollee Oromootuun seene Oromoo ta'eetu bakka irratti yuutubara waliin qabee mucaa biyyoolii tokko jechuun malee nuti Oromoon seene Oromoo ta'eetu bakka irratti yuutubara ibboodaan nu dura bu'ee nu daleessee ifis dalagee isa keessa mul'achuun turu waan guddaa na fakkaata. Ani jiru waan jiru yeroo naangee waa Sa'iidoo dubbanne Sa'iidoo dubara beekee obboleessa rabbiiti ilma Oromooti ilmaan Oromoo qofa kafee deemu yoo cinaa dhaabbata. Sa'iid keenya kun kanamaati jechuun beeku waan gaafa rabbii umrii adeemsisu jira galatoomfannaa Sa'iid galatoomfannaa. Egaa sa'aatillee waan qabeef gabaabseetiin isinitti hima galateeffannaa tokkoffaa bahar galatoomi nama hayyuu namaa ta'uu beekee hayyuudha jedhee sarpiraayisii nama godhatan immoo nama galateeffata qofa akka ta'een galata Sa'iidoo ammoo isintu galateeffata isintu beeka ani immoo isinitti hima isin immoo ilaalcha keessa galtanii Sa'iidoon gabaabsee yoo isinitti hime biyya nuti jirru biyya Arabaa kana keessatti nama hammaama Arabaa takkiin hammaama Arabaa yookaan kushiina Arabaa keessaa nama nu baase jechuudha warri kushiina Arabaa dalaydan takkiin ammoo biyya namaa keessa jirtan dhala baasii fida warri dhiiratillee dalaydan dalagaa guddoo san keessa fuudhee siistama karaa gabaabaan akka dalagannee daqiiqaa muraasa qofa dalagannee daqiiqaa dheeraa teenyee akka nyaannu yookaan mana Arabaatti hammaa dhiqurraa nu baase isin immoo san tilmaama keessa galchuun isin qabdi gabaabsa bitadheetiin jira.
Galatoome kabajamtoota afurtoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira jechaadha. Iddoo sagantaa biraallee waan qabuuf jechaadha. Kaameraan meerii illee baay'ee nu argachiiseera. Yaada uummanni hedduutu yaada kennachuu barbaada. Yaada akka kennan nuun jiraa waan jiraniif yaada akkuma yeroo waan yeroo isin gaafataa jechaadha. Qophiin keenya qophii kee muraa itti fufachaadha kabajamtoota afurtoota keenya qophii akkanatti qopheessine. Baaris baay'ee aaree jira dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Waan durbaan nu jaldeessaa jira isin beektanii baaris ni beeka. Kana jechaadha kabajamtoota afurtoota keenya viidiyoo ittaan irratti kan walitti deemnu jechaadha qophii kee kamuraatii fi waan adda addaatti jaallatu uummataallee yoo sa'aatii argan kan walitti dachaanu ta'a jechaadha warroonni yaada osoo hin kennatiin hafan irra deebanii yaada bal'inaan kan kennatan ta'a jechaadha qophiin kee kamuraa kan itti fufu ta'a jechaadha. Kanaafuu ammas irra deebi'uun amma sagantaa keenyaa nu hordofaa isiniin jedha viidiyoo itti aanu irratti nu eeggadhan affeerra keenya.